بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، درسين كنا كشنفة واي صلاة برتاء جرة eegaltii waa'ee salaataa waan azaanaa barataa turre. azaanaa barumsa afur kaasiin duraa darsii afur waa'ee ma azaanaa dubbanne. inni har'aa kunis darsiin shanaffa'aa kun isarraa booda ka waa'ee azaanarraa dubbannu yoo rabbi jedhe isa kanarra xumurree eegasii salaatatti dabarraa yoo rabbichiin nu ga'e. wanni duuba darsii har'aa kana keessatti azaanarraa baratuu nu barbaannu gaafii haga tokko kan namniif gaafatu. gaafiin sun namni tokko yoo masjida seene ka mu'azzinni azaana jiru maal godha? dura biyya faranjii ta'amanu jirru tanatti masjidni harkirra guddaa azaanni sa'a lambahuun beeytanii keessatti azaanama. namni yeroo konkolaataa fi achi dhaabatee gara masjidaa seenuuf deemu waan dhagayu waan azaanu jiran hin sehu yeroo masjida huloo bane azaana dhagaya. namni akkanaa kun yeroo masjida seene isa qofallee miti hunduu ka alaa dhagayaa dhufelleen yeroo ati masjida seentu yoo mu'azzinni azaanatti jiraate maal taata? masjida akka seenteen dhaabattee waan mu'azzinni jedhu san jetta. yoo duraan azaanni ka ala dhagayamu taate yeroo konkolaataa dhaabatterraa ka achirraa deemaa dhufterraa azaana eegaltirraa dhagayaa yoo ka dhufte taate eegaltirraa waliin jecha waan inni jedhu yoo ka dhufte taate bakka inni amma jiru kanarraa waliin itti fufta. fakkeenyaaf azaana wadhakkaa jira mu'azzinni achumarraa walii waan inni jedhe jala jecha adeemta. yoo ammoo ka akka biyya faranjii kana alaa namni waa takka hin dhageenye yeroo masjida huloo masjida akkana bante azaana dhageettu taate hoo maal goota? daddaftee eegaltirraa eegalta. fakkeenyaaf inni hayya ala salaah jechaa jira. ati maal jette? allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasuulullah hayya ala salaah hayya ala alfalaah jettee isa dhaqqabda jechuudha. maal ajrii guutuu argatuu barbaadda? eegaltirraa waliin eegaltirraa daftee eegaltee dhuftee bakka inni jiru kanatti dhaqqabda jechuudha. yoo ammoo duraan alaa dhagayaa dhuftee waan inni jedhu san faana jechaa dhufte ajrii guutuu waan qabduuf bakkuma inni jirurraa faana jetta waan inni jedhe. eegasii osoo gad hin teenne raka'ata lama tahiyyaa masjidaa salaatta. osoo gad hin teenne kabajaa masjidaa jedhama. akka nama yoo itti dhufan assalaamu alaykum jedhan masjida yeroo seenan raka'ata lama salaatan salaama masjidaa jechuudha. ka'baa yoo dhufaniin xawaafan marroo torbarra xawaafta salaama isiiti jechuudha. maal goota duuba? guyyaa tokko qofaa akkas hin goone akka amman jedhe kana yeroo masjida seentee azaana jiran dhaabattee osoo gad hin teenne azaana san faana jettee eeginni fixatee du'aayii godhatteen booda raka'ata lama sunnaa salaattee eegasi gatteetten. guyyaa tokko qofaa akkas hin goone. guyyaan sun yoom? guyyaa jumaataati. yoo guyyaa jimaataa azaana boodaa san kaa amma biyya baay'ee isuma qofaa azananiyyuu ka duraa san dhiisan hedduu namni hin dalagu. azaana yeroo imaamni ol ka'ee assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu jedhee gattaa'e azaanan ka isa booda khutbatti seenuu hedansan azaana san keessa ka jira yoo alaa gad dhuftee masjida seente dhaabattee waan imaamtichi waan mu'azzinni kun jedhu faanan jettu. daddaftee raka'ata lamaan tahiyyaa masjidaa san daddaftee salaatta. laafiftee sanu maal khutbattu as deemu jira. khutbaa kana waan guddo khutbaa kana akka caqaftu barbaaddi amantiin.
خطبة الروان براتي مشكولتهم بربادا كناف أذان الر خطبة جبا أذان الآبتي وان نجد فانا جتشور خطبة أجيلة عقفتو ترغدو مسجد مودو تحيان صلاتين قد انتان مال قوتر ددفتي ركعة لما صلاتي وسو إني أذان الجرو دك أبسيفتي خطبة تيتيج عقفتيشو أكا مسجد يرو سينا نمني قد تاؤن دنديني حديث صحيحة كبخاري مسلم أديسا أبي قتادة السلمرة إذا كانت تنو إبسا رسول ربي ماجد أسكيست عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس فليركع ركعتين قبل أن يجلس تكون كيسيو مسجد سيني ركعة لما صلاة مالي قد انتهى جد رسول ربي عليه الصلاة والسلام ركعة لما صلاة مالي قد انتهى انجد تحيام مسجدة ركعة لمي كان يوغا سنتي ركعة لما صلاة أجتشو قافيت أنا هقنت إرى دبرة قافيت أنتو تدبرة قافين أنتو إيغا أذانني مسجدك يسابه دنداني نمني قرين إيغا أذانني فرا مسجدك يسابه دبرة قال دبرة أصو صلاة تاتي مسجدك يسابه دنداني إيغا أذانني أصو صلاة أذانني فسنين صلاة دندامتو مسجدك يسابه روما إيغا أذانني إيغا أذانني أصو صلاة أذانني فسنين صلاة مسجدك يسابه روما يوركون جرات مالي سيدوكو بي تاونن ديتو بهو قبدوس حجاوهي سيقبتي هجيف سياما منارا كوجا جبدو سياما كأو قبدوس أمو أكنو ما نفرا كأذانني أمني مسلمات هائي صلاة إيقا تجرو براديمون انتاتو فكين نفوضو أسر راجعبي تكا من فنجاني تهجمتي مسيدا كيسا باتي ديمتي قندر ايتي ودأتي ديبون دنديتا سلم مسألة سن أكسيت أكا بيكنو بربادا قافي براه قافي نتين تصدفأ تأرى النقافة أنو نمني توكيو أذانا دقاين مسجد الأفون دير كمام سنجدر أذانا دقاين مسجد الأفون دير كمام جد كيستو بي فرنجت إنو تزانا دقايوري أذانو نجرو جنة أذانو مسجد كيست مالي مسجد نمني مسجد دلاء مسجد جالت آبتو أذانا دقاو بي فرنجت مسجد أذان كيس مالي علامتي إنو أذانا دقايرو فريو كستاتي نمتو كلينو أذانا دقاين روف وهم مسجد جاروفون قبنو كستاتي إيغا نوني مرتو بكا أذانا دقاينيت مالي إيغا يو أذانا دقاين مسجد الأفون دير كمام كجرو تاتي وانو ما مسجد جاروفو ماري نجرتو نكسي أذانا دقيت دقايو بات مسجد الأفتي صلاة دركم إيغا بكسلا أسو أكا أجيلات أذانا نيرات أغا ينتك جرات مسجد الأفون دركم يو أمو مسجد الرا بكا أذانا تنرا فقو جراتو غند برا مقالاتنا مقا برا جرتا أسو حاجة في أنو القبني أذان اللي نجيتو سندر كمامتي يو رفته دنديته يروق أباته رفته إن دنديته يو رفو باته أمو در كمامتي وانكم بيان غرغر قودمتي بيا ديديكو نمني ولي متأنيق وباتو لفهم أكا كيلومتري لما كيلومتري سديتا نام فغوسين جدر biyyi gurguddoo babal'oo akka Austraaliyaa akka Ameerikaa tan namni keessa jiru Kanadaa hana lafa baay'ee addaan fagoo mu'azzinattu kiiloomeetirii 30-40 masjida irraa fagaata. Azaanni isaa salaata shanan dhufee azaan ammoo biyya Awurooppaa akkasii mata fakkeenyaaf biyya Awurooppaa biyyi didiqqoo namni qadamama wal qabee qubataa kiiloomeetirii 5-6 fagoo jedhan Awurooppaa keessatti
ammoo biyya gurguddoo sanitti fagoo miti biyyaa wal dhabde jechuu kiyya gabaabinatti yoo fagoo irraa jiraatte masjida dhuftee yoo salaatte khayri dhufuu baattullee dilii keessa hin jirtu jechuudha. Gaafiin itti aantu azaana barannee turre akkaataa itti azaanan karaa lama baranne azaana bilaalillee barannee azaana abii mahduuraa kan akka azaanamullee baranne wal dhabiinsi achi kee jirullee lachuu akka gayullee dubbanne gaaf tokko kanaan azaanu gaaf birallee kaaniin azaanu akka barbaachisu dubbanne amma ammoo asitti karaa lama akkasii ammallee si yaadachiisa sun maal iqaamarratti iqaamaan bifa lama walitti dhihaattuun iqaamaa godhuu dandayan lamii tana keessaa ka fedhe yoo godhe dogoggoraa miti martuu sirrii takka bilaalittu iqaamaanii ture rasuula durat alayhi salaatu wassalaam waggaa 10 rasuula dura dhaabate iqaamaanii ture takka ammoo abii mahzuuratti makkatti iqaamaanii ture rasuula barsiise lachuun taati ta duraatuun ta bilaal tanat irra jabdu maal sahaaban hunduu san beekan rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam san halkanii guyyaa dhagayan isiisan ture jabdu isiin sun jecha 11 azaanni iqaaman bilaal ta madiinatti inni iqaamaa godhaa ture jechoota 11 irratti dhumatti tuun ammoo sanirra guddoo baratuu jiraanna tun akkam jetti Allahu akbar yeroo lama jetta ashhadu an laa ilaaha illa Allah takka qofaa jetta ashhadu anna muhammadan rasuulullah hayya ala الصلاة hayya ala الفلاح takka wanni martu قد قامت الصلاة تنقفها لما جدت الله أكبر تنلي لما جدت لا إله إلا الله قرأني تقوجو إرسني ديبيا واني لما جد أن يجو أسكيسا الله أكبر دراتك جدا قد قامت الصلاة الله أكبر لما انبودا هكذا سكفها لما رديبيا هكذا مراتك تكان أوفان maal jenname irra deebi'esni lakka walaaladha Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala as-salah hayya ala al-falah qad qamati as-salah Allahu akbar لا إله إلا الله جتش هجم جتش كدني توكو يجو إقامان إرجبدو تحديثني وديسلين حديث غاري أبي داود فا ابن ماجه فأتو سند غاريين أوديسا كدني توكو إقاما بلال جدنتي إسينتون إقامان تونو إقاما أبي محظوراتي تورى مكة تورى مدينة تورى مكة لتشو انتاتي تفيتن إقاما غوتا سن هجم جنة أما بلالتون جتشا كدني توكو جنة جتشا كدني توكو جنة تون جتشا كدني تربة تا ورى مكة سن جتشا كدني تربة أكم فانا قد أميسان الله أكبر دراتنا أفرجدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله قرآني تربيتشو بايرة الديبان أفر قليل لما لم والنسان قرآن الله أكبر دراتنا أفر قرآني أفر جد أشهد أن لا إله إلا الله لما جهجد أشهد أن محمد رسول الله لما سديد حي على الصلاة لما كن أنجد حي على الفلاح لما كن ألمجد قد قامت الصلاة لما كن أفرجد الله أكبر تول لما كن أجهجد
لا إله إلا الله كل تربة تنالي أبي داود يفترمد لي أوديسن سنة نساقاري كنالي واني قارين يرو غري كنان إقاما قودي يرو غري تانين إقاما قودي يجو أكر غاري أكس وان أرماندرو دباني وان دليلك كيسا دليل صحيح عن كرالا ما نروف يوغرتي لتشو تدلقون غاري مروبين في نجيسن تندر غاري ركتين ربو ودو بيكو لتشو كرا قودي لتشو تدلق تنالي دلقي أجري سني أرقاد تنالي قاف غري دلقي أجري تنا أرقاد قافين تينسون حاجة ست بيرة دبري قافين اتقانتو يرو أزانني في يرو إقاما جدو دقيقة حقم ترى نمني قرين أزاني سنة صلاة نكاسة إقامة قرين أمون ترسيسة مربي أرقام مالا شريعة مال جتوان كنرى يرو أزانني في يرو إقاما جدو دقيقة حقم تيني إيقاتو قم deebiin daqiiqaan hin jirtu akka irratti walii galan akka jiruun ummata sanii jirtu daqiiqaa hagas dirqama wanni hin jirtu garuu wanni gaarii yeroo azaanan maaliif azaanan ummata yaamuuf azaanan salaanni gaye koottaa jechuuf salaanni gaye salaatan salaanna bakka sanii waliin salaanna waan san hundaf keessaa qaba nama yaamuu jirtati daqiiqaa hagamiin sun duuba maal jenna haga namni yeroo azaana san dhagaye ka'ee wadda'ate achii ka'ee masjida dhufe sunnaa raka'ata lamii salaate sunnaa salaata dura jiru san salaatu hagas turuu qabda mee salaatu zuhrii azaanan haa jennu yeroo azaantee irraa baate haga namni fagoo masjida irraa hin jirre mana fincaanii seenee wadda'atee masjida dhufee raka'ata lamii sunnaa san salaate sunnaa raka'ata afrii zuhrii dura jiru sanillee salaatu hagas eeguu qabna hangni sun yoo laalan ummanni daqiiqaa 15 jedhan daqiiqaa 15 salaata akka zuhrii ka akka asrii ka akka ishaa'ii salaatutii kana ka akka fajrii kana daqiiqaa 15 maghribni ammoo daqiiqaa haga sirra gabaabaa haga namni masjida irraa ala jiru dhufee masjida seenee ibaadeeffatu takka jechuudha yookaan namni masjida keessa jirulleen haga inni azaana san booda sunnaa salaatee qur'aana haga tokko qara'atee haga tokko zikirii godhee rabbi kadhatu takka eegu jechuudha daqiiqaa 15 takka irrallee diqqeessuu hin dandeettan irrallee itti dabalullee hin dandeenye ammoo wanni wal morman hin jirtu akka ummanni sun jamaa'aa jechuudha jamaa'aan sun shari'aa yeroo salaanni seenu nu beeksisee yeroo san salaanni seena nuun jedhe malee yeroo san salaataa nuun hin jenne yeroo san salaata waliigaltetti qaba imaamticha mu'azzinticha ummata maanguddoo yeroo hundayyuu masjida dhufee salaatu san irra waliigalan amma biyya faranjiitti akkas godhan yeroo masjidni haarawaa teemteebala masjidaa kana kaayan akkas goonee kenne barreessanii irraa bahanii ummata kennan ummanni yoom salaanni seenaa laalu ummanni yoom jamaa'aa salaanaa kanarra waliigaluu qabna waliigalanii yoom jamaa'aa salaanaa irratti waliigaluu qaba duuba wanni bakka tana keessa jira azaanaaf iqaamaa ammuma kana azaananii ammuma kana iqaamuleen haraamaa miti beeka قرو واجدوتنا صلاة غاري رسول ربي جد عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة جد بين كل أذانين صلاة جد رديب أذان لمان جدو صلاة جد أذان لمان جدو صلاة جد ومن رفتيان بنا درك أمتا هنا إيه هادونا لمن شاء أبا في ديف جد اتفقنا عليه حديث بخاري مسلم وديس يرو أذانين في يرو إقاما جدو صلاة جد كإيوا صلاة سنة yeroo sun yeroo rabbi kadhatanillee yeroo kadhaan rabbi kadhatan namarraa qeebalam turraa takka gaafiin tulleen achirratti irra dabarree gaafiin biraa ta'an wal gaafannu
eega yoo alaa seente sihii sunnaa tahiyyaa masjidallee hin salaatin ta sunnaa raatibaa salaata dura deemtu ta dur aadaa ati godhatte tanallee hin salaatin salaataa iqaaman ka iqaamu jiran hundatti cinaa galtee raka'ata lama daftee salaattee dhuftee ummatatti hidhatte taatiitun gaafii namachi bolowwan keenna warri ahnaafaa naannoo hin jiru kana masjida hedduu qabanii salaata fajrii namni sunnaan salaatiin hunda goree eega imaamni salaata hidhatee beeki hunda goree dafee salaatee imaama dhaqqabata shari'aa islaamatti wadda akkanaa dhoowwama hin jirtu eega takka salaataa iqaamanii salaata biraa salaatuun iman taane rasuula rabbi jedha alayhi salaatu wassalaam hadiisa sanan isaa saxiixa ka imaam muslim kitaaba fi keessatti odeesse waan jedhe إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إيغا صلاة إقامني صلاة واجبات إقامني سمالي صلاة نبرات قولين نجروية فلا صلاة كان فلا صلاة تستأنف بو فلا صلاة تسحمو الرول دبان صلاة نتقلين فيان تهومو صلاة نتقلين إيغا لمو جمهور علماء مالجران salaanin eegalamu jechuu yoo salaata keessa jiraatte fakkeen nafsii sunnaa salaatu jiru iqaaman salaanin kika achi badachuu miti jedhan warri jamhuuraa dafii rakaata kana salaata kana dafii fixii salaata imaamaa dhaqqab jedhan keessattuu yoo gara xumuraa jiraatte fakkeenyaaf rakaata lamaan zuhrii duraa sihii salaatu jiru iqaaman rakaata tokko fixxe rakaata lammataatu illee gara rukuu'aa jirta gara tahiyyaataa jirta dafii fixii ka'e malee salaata hin cabsin jedhan yoo ammoo gara eegaltii jiraate salaata dhiiftee firraa salaata amma iqaamaniif kanatti seenta sulleen gaafin isii hagasitti irra dabarree gaafin biraa malee tanamni ol gaafatu yeroo iqaaman kana yoom ol ka'a ummanni amma zamana kana namni daqiiqaa hagasirra salaannaan beeka keessattuu biyya faranjii keessa katabaa qabdi barreeffamtee jirti achirra jirti namuun arka sa'a 3 daqiiqaa 30tti salaannaan in jirti achirra barruu qabdi yeroo daqiiqaa san ga'e nam lafaa ka'a akkanumatti imaamni silan dhufne beeki mu'azzintichi leen hin taa'a mu'azzina yuutti dirqan akkini lafaa ka'u yoo namni hundi ka'ee dhaabate maal ta'a ka'ee dhaabatee imaama eega imaamni silan dhufne eessa jedhu silan geenne beekamoo daqiiqaa takka mara dhaabatu jirti rakkoo guddoo akkasii jira biyya faranjii tana gaarii miti mooni sun salaata yeroo ka'an yeroo imaamni gasseenee iqaami jedhee iqaaman ka'an iqaam yeroo jedhe duran kaatu ati mu'adzintichuma ka'ee iqaama malee ummanni kun hin taa'a yeroo inni iqaame ka'a eeginni iqaamaaf fixe taate eeginni gara fixiinsaa deeme taate yeroo akkasiisan ka'a jechuu rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam saxaaban akkas turan hagana irratti gaafii azaanaaf iqaamaa waan laalchisaa asirra xumurree rabbiin guddaan waan nu baranne tabarsiifnillee naaf barsiiftanii naaf jettan jedhee nurraa haa qeebalu nama keenya kabaratellee rabbiin qalbii keesseensee karraa fayyadatu rabbi haa godhu waan nu dubbanneef dalagne hundayyuu rabbi nurraa qeebalee tafuula isaa duratti ittiin salphanne ittiin rakkanne rabbiin guddaan nu haa godhu gaarii rabbiin guddaan nu laaffise karaa gaariirra nu kaayee irratti nu tikse karaa hamaa nurraa qabee waan hamtuu mara nu jibbisiise tika fiita rabbiin guddaan nu haa tiksu ilmaan keenyallee tika fiita rabbiin guddaan nu haa tiksu ilmaan diinaa ilmaan imaana ilmaan salaata ilmaan masjidaa rabbiin guddaan nu haa godhu haadha abbaa keenya dilii isaanii rabbiin irra nu haa dabruufi fayyaa guddaa rabbi haa kennuufi nagaa guddaa rabbi haa kennuufi nullee warra isaanii qajeelee du'aa isaanii fudhatu rabbiin guddaan nu haa godhu khayrii mara waliin nu qabee dhukkubsataa keenya rabbiin guddaan nu fayyise deegaa keenya rabbiin guddaan nu quubse rakkataa keenya rabbiin rakkoo keessaa baase sodaataa keenya rabbi sodaa keessaa baase yaaddawaa keenya rabbi yaada keessaa baase qananii rabbi walitti nu haa dhaabu hagaa darsii itti aanu keessatti wal geennu nagaa rabbiitiin haa jiraadha wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh